Attam jirtu attam ooltanii dargaggoo Oromoo, shamarree Oromoo, qeerroof qarree Oromoo fayyaa keessanii attam jirtu nagaa keessanii maqaan koo Daani'eeli. Yeroo gabaabduudhaafanii dhufee akkuma agartanii akkuma dhageessanis gadda guddaatu biyya keenya seenee jira. Nama beekamaa ta'ee nama qeerroo kaasee sirba isaatiin nama baay'ee onneetti horee nama baay'ee waan baay'ee hojjeteedha. Hacaaluu Hundeessaa dhabne. Hacaaluu Hundeessaa dhugaadhumatti nama onnee guutuudhaan saba isaatiif dhaabatee hamma danda'e nama iyyeedha. Nama loleedha. Nama dubbateedha. Sodaa tokko malee diina dura dhaabbatee nama dubbateedha. Kanaaf dhabne. Namni dubbatu, namni loluu hin du'a. Wallaansoo inni qabsiise garuu guci inni qabsiise itti fufa. Namni wallaansoo qabu se baay'een kufa. Janni akka birilleeti. Janni akka birilleeti. Amaarri maal jetti? ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሰበራል የቲ ፈሪ ምሰሶ ነው ዘንተ ዓለም ይኖራል የቲ ጃኒ አከ ብርሌቲ ደፈጫ ሶዳታን እንጅራት ኩኒ ኑፊ ተርኒንግ ፖይንት ይተው ተረጀ ዳቻ ቶኮ ተው ተረጀ haala kana yeroo jirrutti maal gochuu qabna? Daqiiqaa kanatti maal gochuu qabna jennee yaadudha. Obboleessi keenya Hacaaluun kufeera. Maa kufa hin jedhamu. Hin kufa. Wallaansoodha. Gadda guddaatu hunda keenyatti dhaga'ama. Garaatu nu waadama. Gaaffii hin jiru. Garuu yeroo kanatti maaltu nu barbaachisaadha? Maaltu nu barbaachisa? Isa jedhu xiinxaluu barbaachisa. Yeroo adaggaan akkasitti onnee keenya raasu lafa nu ejjenne nu jalaa hurgufu riqicha inni nu irra deemnu yeroo nu jalaa hurgufamu maal gochuu qabna nu? Nuyi maal gochuutu nurra jira? Hacaaluudhaaf boo'uudha moo? Hacaaluudhaaf iyyuudha moo? Maal gochuutu nurra jira isa jedhu gatteenya yaaduudha. Number 1 yeroo jeequmsa akkasii ka'u yeroo naasuun akkasii rifaatuun akkasii dhufu actionii inni jalqabaa maa inni gattaa'uudha. Paanikii hamma danda'ame paanikii dhaabuu saba keenya keessaa. Paanikiin kun maal godhaa? Isa aare kana aarii isaa akka inni ba'u godha. Aariin isaa yoo bahe namni qabbanaa. Kanaafi akka inni tokka'ee ba'uutu hin ta'ini paanikii godhanii waan hojjetanii pilaaniidhaan hojjechuutu barbaachisa. Kanaaf paanikii gochuu dhaabuudha. Na'uu, rifachuu, iyyuu, gangalachuu, boo'uu miti. Kana akkasittiin gumaan baafu. Gumaan akkasittiin ba'u. Ahaa, kana na goote jetteetu akshinii itti aanu qophooftat immoo. Akkasi seerri isaa. Isanni si godhe sana ilaalteetu tarkaanfii inni itti aanu maayini isa jedhu sana isa laaluu qabda. Kanaafanii paanikii gochuu hadhaabnu jedha. Tokko number 1 paanikii dhaabuu. Yeroo situationin akkasii haala akkasii uumamu burjaajiidhaaf naasuudhaaf garatti galagala wallaaluu kana completely dhaabuutu barbaachisa. Number 1 kan Oromoodhaaf har'a kan barbaachisa jedhe kan yaadu. Number 2
wal gaafachuudhaa fi of gaafachuu barbaachisa. Maaliif maaltu deemaa jira? Maaliif kana godhan jarri kun? Maaliif? Abdii kutannaadha moo? Mooneera moo? Hin mo'anne Oromoo jechuudha moo? Maali isa jedhu? Maaliif akka godhan? Akka haala xiinxala biyya sanaatti yeroo ilaalamu abdii kutannaa irra ga'aniiru. Kana caalaa gochuudhaaf deemu. Namoota nuyi beennu, namoota poolitikaa sirbituu baay'ee ajjeesuudhaaf deemu jarri kun. Ganaa itti fufa. Maaliifi abdii kutannaatti yeroo jalqaba yaadattu yoo ta'e namoonni yeroo sana jirtan yeroo dargiidha. Ihaappaan gaafa rukutamuu jalqabdee dubbiin itti cimu, dargiin itti cimu jalqaba nama mootummaan jaallatu Fiqiree Mariid nama jedhamu loo skuul barsiisaa kan ta'e dhaqanii jalqaba haa jedhanii dhiiga isaa dhangalaasan. Namni hin rifate gaafa sana. Rifaatu akkasii dhaabuudha tokko. Lammata maalitti adeemaa jiru? Jarri kuni despereetiidha. Waan qabanii waan isa wallaalaniiru. Nus immoo waan qabnu waan dhiifnu yoo wallaalle advaanteejii itti fudhachuu hin dandeenyu. Sichuweeshinii isaanii kana gamaaggamnee xiinxallee advaanteejii itti fudhachuu hin dandeenyu. Diinni yeroo burjaajii keessa seenee nama arge ajjeesee isa kaan nyaatee isa kaan maal godhu kana nuyi garuu pilaanii goonee ititnee tarkaanfii fudhachuudha. Jarri kuni abdii kutataniiru. Tigireen isaan diddeetti. Walaayitaan biyya isaa gaafachuutti ka'eera. Sidaamaan biyya isaa gaafachuutti ka'eera. Silxeen illee biyya isaa gaafachuutti ka'eera. Oromoon kunoo gadi ba'ee akkas dubbachuutti ka'eera. Empaayerri Habashaa utuu isaan ilaalanii biratti diigamaa jira. Ija isaanii duratti. Masaayaan isaanii inni dhumaa Abiyyi dhufee seebii isaan gochuu hin dandeenye. Kanaaf ilmaan Habashaa iskwaadii fadaayin warra jedhaman magaalaa keessatti ijaaranii nama fixuudhaaf kutatanii ka'aniiru ilmaan Habashaa. Kana yeroo dheeraadhaaf haasaa turre magaalaa hundumaa keessatti qawwee hidhatanii qophaa'anii ka'aniiru. Kana kan nuyi ittiin mo'uu dandeenyu maali? Kutataniiru. Kanarratti walii agalu. Amma maal gochuudhaaf taa'u isa jedhu immoo ilaalu. Wanti isaan gochuuf ta'an amma kanatti taanee borii kaasanii maal jedhu? Aakshinii isa fudhatan Hacaaluu ajjeechaa Hacaaluu kana ofirraa nama kan biraatti dabarsu. Abalutu ajjeese yookiin nama dubartii irratti du'e yookiin obboleessa isaa taaree ajjeese yookiin nama inni horii dhoowwatee ajjeese yookiin abalutu ajjeese yookiin waboota ajjeese yookiin abbaa torbeet ajjeese yookiin abalutu ajjeese achi gara Oromootti dhiibuu yaadu. Oromoon gowwaa doofaa yoo ta'e kana fudhataaf. Tokko kana. Lammata immoo namoota warra Oromoo qabbaneessu jedhanii yaadan kana dhaqanii fiiganii qabbaneessa afaan ishee qabsiisaa Oromoo jedhanii warra poolitikaa warra maaluu isaanitti fiigamu. Galgala kana isaaniin fudhatanii ka'aniitu gaa TV irratti baasanii lolli kun dubbiin kun haxannaatamaa jira. Soqamaa jira, ilaalaa jirra. Kanaafi tasgabbiidhaanii, waliigalteedhaanii, yaada xaliilaanii, yaada ciiseenii garasitti adeemaa jiru. Kunis hin hafu. Kan biraanii ilaa kunoo warra anaanuu na ajjeesuuf jedhu, Wallaggi na ajjeesuuf yoo Harargeen na ajjeese, yoo Abaluu na ajjeese jechaa ture. Divide and rule. Gara sanatti adeemaa jira Abiy gara sanatti adeemaa jira gaafa. Oromoo gargar diiguudhaaf hamma danda'ame hojjetu. Oromoo walitti naquudhaaf, walitti buusuudhaaf. Du'i gurbaa kanaa Oromoodhaa fi dhiigi isaa Oromoof fayyina, Oromoodhaa fi walabummaa akka hin taane ofii oomishachuudhaaf fiigu. Kanarratti jabaachuutu nurra jira. Jaarsa ishee jedhan. Maaloo isa jedhan abbaa gadaa jedhan jinnii jedhan maaloo gurra kee itti deebisuun sirra jiru ilma Oromoo. Hamma har'aatti namni shakkii qabu nafxanyaatu
ajjeese Hacaaluu. Namni nafxanyaan hin ajjeefne jedhu nama doofaa, nama waldhaalaa, nama yookiin nafxanyaadha, yookiin Oromoon joonjaadha, yookiin nama bitameedha. Ilmaan Oromoo. Kan ajjeese nafxanyaadha. Ilmaan Miniliktu ajjeese. Waan barbaadan godhu dhiiga isaa kana dhiiga saree gochuudhaafi har'a Oromoon maal gochuutu irra jira. Akkuma jedhe tokko paanikii dhaabuudha, naasuu burjaajii dhaabuudha. Lammata borii kaasee tarkaanfii fudhachuudha. Har'a tarkaanfii Oromoon fudhachuu danda'u inni guddaan maayin? Inni guddaan maayin? Magaalaa keessatti dullaa guuree yaa'uudhaaf iyyuu miti. Karaa akka isheen jirtu Finfinnee karaa arfan gixximmi godhee cufee nafxanyaa mee qawwee ishee waaddattee nyaatti, qawwee ishee aannan ta'aafi, qawwee isheetu shunkurtii ta'aafi, qawwee isheetu bishaan ta'aafi, qawwee isheetu nyaata ta'aafi, qawwee isheetu hoolaa ta'aafi, qawwee isheetu foon ta'aafi agarra. Mana ishee marsanii karaa itti cufanii akka makiinaan hin baane, akka makiinaan hin galle gochuu. Hamma danda'eef hadiida baaburaa kutuu. Hadiida baaburaa kutuu. Elektirikii karaa hundumaa yaa'ee dhufu irratti tarkaanfii fudhachuu. Finfinnee sana shutdown gochuu. Magaalaa ilmaan nafxanyaa keessatti ijjeeramtee keessa jiraattu hunduma isaa cufuu. Karaa isheen dabartu dhoowwuu. Kophaa ishee achi keessaa yeroo ishee beeloftee gadi yaatu dhagaadhaanuu lafarraa ishee fixuun hin danda'amu. Warshaa ishee maaloo ishee hunduma isaa balleessuu barbadeessu. Kanuma duwwaadha kan nu baasu ilmaan Oromoo. Ofuma mataa keenya naannessuu hin barbaachisu. Kuni self defense. Ilmaan keetti dhufan dhala kee ajjeesan har'a. Wallagga, Gujii, Boorana keessatti, Walloo keessatti, Gindabarat keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti, Iluu Abbaa Booraa keessatti qalanii Oromoon gaafa dhaga'uu dadhabu ilma isaa isa geerarsaan maaloodhaan iyyaan Oromoo kaase kana qaa godhanii ajjeesan mee amma immoo kaataa jedhanii yeroo hundumaa teestii si godhu. Qormaata sii dhiyeessu natti dammaqaa laata hin ka'aa laata. Maaliif kana godhu beektu? Akka mooraaliin keessi cabee jilbeenfattee Minilik sana fudhattu si barbaadu. Isaan already qopheeffataniiru. Minilikiin qopheeffataniiru. Seera isaa baafataniiru. Mootummaa isaanii ijjeerrataniiru. Harka lafa jalaatiin hundumaa xumure isa achi as baasuudhaaf gufuu hundumaa buqqisuu tarra. Gufuun inni guddaan egaa qeerroo dargaggoo akkasii warra onnee qabdu, onneedhaan kaatee lafaa dubbattu, warra kaatee waa gochuu dandeessu hunduma ishee barbadeessuudha. Genocideidha. Kanaaf yaalmaan Oromoo har'a maaddiin qormaataa sii dhiyaateera. Qormaati guddaan sii dhiyaateera. Kanatti hin kuftamoo hin dabarta. Isaan si ilaalaa jiru. Har'a si joonjessuudhaaf qophaa'aniiru. Borganama warra siyaasaa, warra maaloo, warra garaan bitame guuranii gadi ba'u. Gadi ba'aniitu maal jedhu? Dubbii kana araaraan ilaalla, dubbii kana ilaalla. Kanaaf deemu. Ati gurra kee gara sanatti hin deebisin. Waldhaansoo keetti deebi. Karaa keetti deebi. Lola keetti fufi. Biyya kee Oromiyaa wala boomsi. Maaliifan siin jedha? Saayinsiidha. Biyyi sun hin diigamu. Impaayerri sun hin diigamu. Impaayerri sun dhaabatee hin hafu. Maaliifi contradictionidha. Dialecticsidha. Kunoo keessatti biqilaa jira. Ethnic groupsii mataa isaaniitiin gurmaa'aniitu bilisummaa isaanii gaafataa jiru. Oromoo duwwaatti hafuuf jedha ilmaan Oromoo. Nafxanyaan Oromoo qabattee Oromoo ciniintee irratti hafuu barbaadde. Walaayitaan Borganama ba'a. Sidaamaan hin ba'a. Tigreen ba'a. Sumaaleen hin ba'a. Ilmaan Oromoo si duwwaarratti hafuuf jedha. Kanaaf ilmaan Habashaa hamma dandeessi biyya abbaa kee keessaa ari'uudha. Kokkee ishee qabdee biyya abbaa kee keessaa baasuudha. Har'a taaktikii kee geeddaruu qabda.
qawwee waan hin qabneef magaalaa keessa akka gaafa Jawaar nan du'ee sobee nama 80 ficcisiise karaa booddeedhaa si fixuudhaaf qophaa'aa jirti. Akka ati dullaa guurtee Finfinnee keessa yaatu barbaaddi lafarraa si funaanuuf. Mana keessa dhuftee ilmaan Habashaadhaa lafarraa si xaraguuf qophoofteetti. Ati kanaaf siisaa hin ta'in kan itti gochuu dandeessu akka jirutti karaa Finfinnee cufuudha. Makiinaa akka hin baane akka hin galle gochuudha. Kana booddee hamma dandeessi qawwee saamuudha. Hamma dandeesse waboo gara walakkaatti fiduudha. Rukutuudha. Biyya sana keessaa isaan ari'u. Kan nu baasu kana duwwaadha ilmaan Oromoo. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa kan nu baasuu dandeenyu har'a Finfinnee kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan marsinee cufnee yoo agabsinee jilbeenfachiifne ilmaan Habashaa yoo jilbeenfachiifne duwwaadha. Ibsaa isheen boba'afattu bishaan isheen dhuddu akka jirutti yoo irraa kunne duwwaadha. Kana duwwaatu nu danda'a. Jabaadhaa. Gadda kana immoo liqimsaa. Mucaan ofii mucaa xiqqoon illee har'a dhiigi ishee lafarratti dhangala'aa jira. Ijoollee xixinnootu lafarratti gudeedamaa jira. Atroositii hammana hin jenne. Aramanummaa hammana hin jenne dhala Oromoo irratti deemaa jira ilmaan Oromoo. Ilma Oromoo manaa baasanii waraabessa nyaachisanii karaa irratti gataa jiru. Ijoollee durbaa hanqaaquu Oromoo dhaqanii qalaa jiru. Ishee baratteedhaan fuudhanii yuunivarsiitii mattuu keessaa baasanii leekchararii Oromoo ajjeesaa jiru. Hingadda koboritti warra salaatanii ba'anii akka isaan jiranitti lafarraa duguugan. Gambeela Anfiloodhaaf ash keessatti waan dhaga'amnee hin beeknetu hojjetamaa jira. Dambidooloo gadi. Wallagga keessatti, Gujii keessatti waan namni dhalli namaa dhaga'uu hin dandeenyetu hojjetamaa jira. Kun hundumuu sirratti deemaa jira. Kanaaf har'a ka'uudhuma sirra jira. Jabaadha. Liqimsi aarii kee jabaadha. Ilma keenya dhabneerra isattaanus akka hin dhabnee fi jabaannee garaa keenya kutannee onnee keenya jabeeffannee wajjin kaanee ilmaan Habashaa biyya abbaa keenya keessaa baafnu malee tasa nagaa argataa hin jiru. Kana beekaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gadda isaa sinaa salphisu. Waaqayyo warra gaddi maatii isaa, haadha manaa isaa, firoota isaa hunduma isaa Waaqayyo haa jajjabeessu. Kadhannaa keessaniinis duukaa dhaabbadhaa. Isinis jabaadhaa. Paanikiin godhinaa. Pilaanii baasaa. Nafxanyaa wajjin kokkee wal qabne biyya abbaa keenya keessaa baasuun nurra jira. Kanuma duwwaa jabaadhaa Waaqoo isin wajjin haa ta'u.